هلا الرئيس كلاه الرئيس ألوف كان رتلا وفي ندوتي ما وفوتي الرئيس رتلا حجسي وفاقوسن حجسي وفاقوسن نمه أرثوذكسي أمار هركافودا وفي أرثوذكسي كسان الرفدا أورمو إسلامتهم فين إنك أورموتي أورمو كيندم برجايو ما بر جنير الراف فين إنك أورموتي ريدو أمجام مسكيني تكاف فين إنك غرام كتاتي كينيا تاتي إثيوبيا تاتي كمبين إني أسيت زبنيا جيفتي أمارا تي زبنيا فوق إسايك تكا فوق إسان سامل لشي ديمين بيكون إن إيغا تاماني ربكا 24 ساعة بيتو إسن تامان ونين بننسى بلدا كيسا تامانين سرين سنو غافا مررين جنين تترتي كان بيتا سرين مان سنو غافا دبين اتفاقاتين ilmee faa jalaa nyaatti ilmee mana bichaa kan inni arraabi jedhee bira kaayee bira deeme faranjicha jechuudha. Amma qabsoon keenya kuni wanni agarraatu duubatti nu hambisee xiinxallaa dhugaa dubbachuu dhabu dubbii bulfachuu haqa walitti himuu dhabu karaa wal gaayidii godhuu dhabutu hagarraa duubatti nu hambisee dura kana beekuun importantiidha. Wanni shaneen ilmaan adhaarii leencoo lataa leencoo baatii ilmaan adhaarii icaatiif idiyuu keessaa bahanii isooniin keessaa bahanii wayita qabsoo oromootti makaman ummata takkaa jaarraa abbaa gadaa maqaa isaa kaasuu hagarraatti hin barbaanne jala deemuu kennatti qilatti nu naqe takka takkaan callooytee deemuun importantiidha. Kara cabdee yaati malee qabsoon baddu baddi malee ijan dhiqan saree. Namni arra dhumaa jiru namni arra nafxanyaan kokkee wal qabaa jiru eenyu akka ta'e Oromoo maratuu beeka. Asooqeeroon arsiiduu asooqeeroon harargee du'u sagaxeen dhufee egarii teek oovarii godhuu akka hin dandeenye irratti uf keessaa liidarshiippii keessan baafadha. Isini abbaan qabsoo waraanni isini warra arra karaa cufu kana isini ka bor buyye bulchu beeka kana. Bor fuutanii nafxanyatti akka hin kennine bor fuutanii nama as qabsoo kana keessa hin jirretti akka hin kennine addaan baafachuun importanti. Akka itti nyaatamne akkana. Akka itti nyaatamne akkana. Qabsooyne ka'eessaa dhufe osoo hin beekne abiyyiin baafatee kumaaloo baafatee kumaa'oo baafatee maqaa bareeda kana baafatee dhufee tokko ofirii godha. Kana calleessuun importanti ammaan jechuudha. Guyyaa maraa booyuun guyyaa maraa rabbitti iyyuu rabbinuu mataan isaa sirraan qeebalu. Ufii dura qalbii godhachuun importanti jechuudha. Eessatti nyaatam analyzii godhu akkamitti nyaatam eessan dhufee aqwaraa cinseena qabsoo eessaa dhufee seenee irraa amartichi kun maqaa islaamaa baafatee sanuu maqaa oromoo islaamaa baafatee eessan seene argitee kanarraa of eeguun importanti ammaan borii miti gaafa dubbiin girgiriin gahee miti ammaan jechuudha. Amaarri gaafa inda abbaatochaachiin jedhee salaalee kenna kashawaa yaabbatee dhufuuf qophaa'e jechuudha. Abbaatochin jara wanni isaan godhan hin jiru asfaaltii hin dalayne awurooppilaanii hin dalayne yuunivarsiitii hin dhaabne salaalee yaabbatanii dhufaniit lafa Oromoo weeraran. Inda abbaatochaachiin hiikkan isaa kan kabiri jiru. Salaalee shawaa faaraa sagaxee shawaa yaabbannee dhufnee isin qabannaadha. Kanuma dubbii. Kana beekuun importanti. Inda abbaatochaachiin dhufnee lafa shawaa weeraree bishaan itti facaafnee amantii amaaraa qabsiifnee jazbeessine zabanya godhanne lafarraa buqqifne egarii suuta arsitti gattarraa. Wanni birin jiru. Ani weroo maraa wanni na dinqisiisu akkamitti salaaleen shawaatuun zabanya mataati hin saamtu saantimeechi keessa rusanu fooqi san gubuu yoo sodaatte mee yoo gubuu sodaatte saamu mee arsii zabanya godhee agartaa waan si godhu. Godhi zabanya ajaa'iba rabbisi agarsiisa. Gurguratee deema. Waan achi keessa argata. Maaliif hin gubata dhiiga keessa jira dhiiga keessaa danfa. Wayita amaarri eegee waxaxxartee achi keessa deemtee iskistaa dhooytee foon sangaa fasasaa qalattee sangaa harargee qalattee nyaattu kana itti dhagahama dhiiga qaba. Xajjiin sakkaree dhugee maaloo bakka saree namaati jechuudha bara. Yoo biyya keetti irratti nam tokko Israa'el irraa dhufee Yemen irraa dhufee fooqii sirra ijaarratee sirratti yeroo mana iskistaa sirra dhahee calliftee deemte. Bakka ati namaayyuu miti wahiiti malee.
sigale amma barana isin laalla dhuftee jirti irreechi silaa amma isin hayyaman finfinnee laal akka isin sagatee shwaashwaa taatan barana irreechi finfinnee ittiin hayyaman amma amaarri kontroolii gootee jirti finfinnee dhume sun shwaashaan gaafa nafxanyaan sabranaalii sun isin sobuuf sagateedhaan sagaagatee kanneen walitti qabachuuf OPDO jechuun sabaaf sablammoota OPDO'n Oromoo miti OPDO Oromoo seetaan gongortan warri agardaa'uuf sirreessuu qaba maaliif Oromoon asoo mootummaan kun yoo deebi'e malee jetti wayita miidiyaa gubbatti analaayizii gootu piroofeesaroonni keenya akka waggaa 40 irraa biyya bayan analaayizii wayita godhan miidiyaa OMN gubbatti yoo sirraayan malee nu jedhan kana jechuun ammallee shwaashwaan dalagamna jechuudha yoo sirraayan amma lammaa magarsaa keettemi koorsii godhaa jiran koorsii itti kennaa fiiran lammaa magarsaa dhufee bakka amma qibaatii ibsatee dhufee sirraayee jennee ammallee itti kenna akkasii ummanni lolaa jirtan kun amma achi lolli kenna sirna wajji sirni maafiyaa ka wal gahe kun sirni hannarratti ijaarame kun sirni ilma abbaa isaan beeynen wali qabame kun achi hanga batutti qabsoo wanni jedhamu jiru wama OPDO jedhamu kana waan bi'aaden jedhamu kana waan ihaadig jedhamu kana haga achi dhabamutti dhaabuun importantii miti jechuudha tokkoffaan kan lammaffaa nama cinaadhaan sittuufu qoradhu aga abbaa torbaati miti 70 namni waan tararraan baranne ka dhufullee takkatti namni shawwadama laman shawwadama sadi shawwadamuun sun waan bira jechuudha gaafasatti shawaayyee taateerta shawaayyee teenna san warra maaloo san taate jechuudha zabanyaa ta'uu qofa asallaa teettee shaashamannee teettee insaa birhaanuu naggaa zabanyaa ta'uu qofa siyaaf nurratti insaa asoon ijaaratiin asookillee nurratti hin dhalin gaafa akka shawaatitti faabrikaan baay'ate faabrikaa wajjiin qomcee dhufa wanni importantii ta'uu qabu kana bara investarri sun yoo guraagee ta'e guraagee wajjiin gala maqaa achi keessa dalaguutiin bar siistama bar kun siistama addunyaan chaayinaa laalame faabrikaa tokko qabattee hadiida wayii qabattee nama 50 fiddi hojii 50 san keessa hagamtu achi deebi'a jedhee namni alaayizii godhu hin jiru biyya abbaan qabne kana Goojjaam irraa Gondar irraa nama hagamtu seenaa amaarri waggaatti guraagee irraa nama hagamtu seena finfinnee ka seenu kun achi deebi'a yoo kun achi hin deebi'in manni akkamitti wal gahaa uummata naannoo san jiru hin jiru abbaan biyyaa gaafa dhufe kun kaalkuleetiin amma soo mircaa keessa seennee filannoo keessa seennee wanni ani silaa uummatatti himadhu maali beektam finfinnee kana keessatti poppileeshinii hir'isnaa namni baadiyyaarraa kwalifikashinii asoo hin qabaatin asoo damooza gayaan qabaatin finfinneetti galuu hin danda'u jedhee heera baasa yoo na filtan akkana godhaa jedhu amma isinii galaa hunda naasaar kun yoo na filattan finfinnee gubbaa kwalifikashinii gayaa malee kana jechuun namni baratee damoozni isaa gayaa ta'ee mana kireeffatee taaksii kafalee waci isaa dandahee sarvaayivii ta'uu danda'u malee finfinneetti galuu qomcee ramsoolaa meetirii 60 uffatee harkisee dullaa wajjin dhufu sun immediately dhaabata jechuudha gaafa baalee roobee mayor of finfinnee ta'e gabaabaa dubbi guraageen akkasiin fiigee dhufee ala bulee jibbat wabinyaa jedhee caatii gurguree achi keessatti dhalee nutti horee qubiidhan mana kiraa nu axxaabbabu sun hin ta'u achumatti jiraate achumatti bishaaniif mabraatiin isaa galaaf jechuudha bar dubbiin gabaabaa gaafa kana sarraawundii warra jiraatu warri finfinnee sarraawundii jiraatu carraa yoomiyyaa dalagachuu argata carraa mana kireeffatee achi galuu argata si gala dubbiin akkana gaafa abbaan biyyaa qabate kanaaf olka ixajjiin dhuginii araqee dhuyidee maaloo jettee masqalan caffarinii olka Oromoo wajjii walitti makamii wanni isin jennuuf kanaaf jechuudha abbaan biyyaa qabachuu irratti dalaguun important Oromoo manifesto akkanatti clearly ka ta'e kana barreeffattee deemtuun agartan dhaaba ohii hin qabnu wayyaaneen irraa har'a guyyaa irraa kana filannoo godhaa jirti wayyaaneen dhaaba akka kijibaallee haa ta'u 5 qabdi as keessa Salsaay wayyaanee baayitoonaa ka tokko Tigraay naxannat awci heedu tokko jira Hoohaat jinni jedhanii 5 qabdi ka har'a vootii godhu keessaa 5 Oromoo miliyoona 70 kaleellee baatee OMN gubbatti piroofeesaroonni teenna Oromoo miliyoona 40-50 jetti sila jara kana namni hin jiru firri hin jiru gattimu qoy firri hin jiru bar arsiinuu sanuma akkanumaan shawaa jenna malee amma piroofeesaroota arsiitii fi harargee keessaa wayita Oromoo miliyoona 40 jedhan ani wallahi hin salphadha dhugaa isinitti hima timaa bilbilaa walitti hima hin jirtu jiru warri miidiyaa kun bilbilaa Oromoon hin lakkaa'amne Oromoo yoo lakkaa'amte miliyoona 70 jedha itti hima jiran takkaan lakkaa'amne Oromoon
zamana mililik ragaa jira kaleessa isin mul'ise oromoon miliina 8 ta'u amma hagam maal hayya yoom takka lakkaa'amne wayyaane nu ka kijiba waggaa 17 irraa nu lakkooyte miliina 36 ta'u ragaa baate ka kijiba sanuu ko ofii ol kaaftee kenna gabuuste yoom lakkaa'amte oromo kana jechuun profeesoroonni kennayyuu siyaasan hin galleefne barre rakkoon arra boonsaa oromiyaa tokko gurbaa boonsaa oromiyaa jedhamu tokko bakka inni shanee deeggaru tokkotti waliin gallee turre waliin naasoo bareeda maashaallah maal jedhe beekaa jechuun nama of dura arguu jedhe haga ta'e haga hoyi yookiin immoo bakka barattee profeesar jinni maaliin dalagu beekan namoota akka dur jaarraa abbaa gadaaf atti argu dhuga dubbii dhugaa wayita dubbate abbaa fedhe siyaasa addaan jiraatte dhugaa isaa galchuun importanti jaarraa abbaa gadaa namni jedhamu kun rabbi isaanii hararamu of dura argaa ture already calculating godhee ture waa'ee tuulamaa irraa haasa'ee ture gaafa tuulamni baannante bilisoomna jedhe arraamti ka jedhe waggaa 40 30 dhugaa gaafa jarri hargufattee akka handarii bararuu barattutti kaate bilisoomna jedhe asumaanuu akka dubbiin isinii galu wanni nu hattuu dhooyinuuf akka oromoon qajeeltee deemtuuf karaa siraatal mustaqim jedhamu kanarra hadiida kanarra jechuudha wanni nu hattuu dhooyinuuf maaliif hattuu dhooyina ummata shanee kana yoo laaltu jawaarii hidhamee irratti duulaa jirti amma namichi beekan maali jedhamu tokko gartanii ODM miidiyaa jettee ka jirri banta miidiyaa maashaallah gara 10 banteerti shanee nama 10 nam 10 tulaalaa nam 100 laala walumaa galatti jechuudha achirratti jawaar irra barreessaa jirti amma namicha hidhamee hidhaa keessa jiru irratti barreessaa jirti bar yoo ammaan hin qulqulleessin booddee eenyu dhufa beeytu ummata dimokiraasiin beyne ka waggaa 20 maqaa dhaabatiin asmaraa taa'ee xajjii dhufe kana fiddee maqaa oromiyaatiin qibaatii ibsitee nu dura kaa'u hedde namicha dimokiraasiin beyne oromoon nu dimokiraasiif lolaa jira bar nu dimokiraasiin wal jijjiirraa kanarratti amannaa nuti waggaa bareeda taate diimaa taate afaan kee bareede waggaa 8 duuba hin jiru oromoo ummata kanatu jawaar irratti barreessa nama hidhame zarii isaanii gosa isaanii saba isaanii nama isaaniif dhiigee waan fedhe balleessu haa tolchu jawaar har'a maal goota irratti duultame mee amma irratti duulta du'aayii godhuuf yoo dadhabde irratti duulta maal godhe oromoo jedhee du'e yoo du'e illee haga beekumsa isaa dalageemi OMN tokkochi inni bane hin gayu irratti barreessaa jiran halkanii guyyaa yaa rabbachiin baasin achitti du'a jawaar waggaa 40 irraa akkana ta'ee baha jedhanii suuraa isaa jijjiiraa jira tokko kana lammaffaa qabsaa'ota keenya ka akka jaarraa abbaa gadaa kana guyyaa tokkocha dogongoranii maqaan kaasan sadaffaa ummata keenya ka irreechaa gubbatti waggaa 3 4 irraa du'e san guyyaa tokkocha maqaa jiraan kaasan maqaan jarri kaasan eepiro guyyaa sadaqaa guyyaa qalqalloo gootota keenya sunuu bargootonni achitti dhume sunuu ummata harargeetiif arsiidha unbelievable argitanii siyaasan sirraahuu qaba siyaasan jaarsota sharranyoota kanaan deemuu qad jedhee sirraa'ee qeerroo harkatti deebi'ee abbaan biyyaa warra karaa cufu kun achi keessa liidarii ofii baafatee biyya ofii kontiroolii godhuu qaba anan galchu sin galchu warri qarqaartee yoo jiraatte lafa mattaratta agas siyaasaa ka zawwaruu qabu ka buna gurgurachuu qabu qamadii gurgurachuu qabu warqii wallaggaa gurgurachuu qabu qeerroo achii du'usan isa kanas bee ufii kenne ka ala bule qorra keessa garaa isaa hidhate isa jechaa jirra nuti isa san achi keessaa baafadha samii gubbaan eegina iskeelota gabbisoota ala kanaan eegina achi keessaa baafadha liideriin achi keessaa baha jaarraa abbaa gadaa achuma keessaa biyyee san keessaa bahe achi keessaa baafadha ala kanaa nama nuu godhaa jechuu dhiisii shishaa hir'isii jimaa kee hir'isii achi keessaa nama baafadhu ol ka'e arsii keessaa nama baafadhu harargee keessaa nama baafadhu wallagga keessaa nama baafadhu shawaa keessaa baafadhu jimma keessaa baafadhu liiderii namatti nimin achumatti qibaatii kee ibsadhu dhadhaa kee ibsadhu kuuba kuulloo maalikum bulluqoo kee itti uffisi kaabiyootti itti uffisasan jechuudha shawaan baay'atee jira amma amaarri akka afaan amaaraa dubbatee nu bituu hin dandeenye beekeen afaan oromoo nama caccabsuu fidanii maqaa islaamaa itti baasanii bulluqoo ibsatanii aadaa arsii uffatanii masaraa seenanii jiran arda aadaa san uffachuun hin jiru uffata abbaa gadaa irratti hin agartu dhumate dubbiin bakka kontiroolii godhanii akka jiraatitti jechuun amma dhumate shawashawaa dalagame lammaan shawwadame jawaar shawwadame hidhatti guuran kanneen warra oromoo si galam dubbiin akka kun hin dhufne of dura
ammaan ilma abbaa beeytu, ilma haadha beeytu, ilma gosa beeytu, ilma ibidda beeytu, ilma balbala beeytu ammaan fidadhu dhoyfadhu kaadhu wanni biri qabu. Gaaf tokko Oromoon hin bilisoomne. Hinafu ammaan OPDO keessaa yoo nama kasoitu taate siin galle dubbiin. OPDO'n walitti ka qabame sabaaf sab lammoota Ermiyaas Laggasa Waaqjiraa jedhanii maqaa akaakayyuu ka Oromootti baasanii walitti qaban. OPDO jirtu tana keessaa Oromoon qulqulluun harka 10 ta'uu wallahu alam. Guraagee keessira anka beeku. Nama sabaan guraageettu keessira ka afaan Oromoo beeku. Kana beeytu. Qulqulluu guraagee. OPDO'n nama afaan Oromoo caccabsu kanaaf buufata xayyaaraa jette afaan Oromoo itaasu. In beeytu afaan Oromoo isaa fida yoo beeyte irbaata soorata kana barra yoo beeyte afaan Oromoo beeyte yoo irra dhufte yoo akaakayyuun kan kee itaasuu dhageette yoo abbaan kan kee itaasuu dhageette. In eegina abdii kutta isin abdii guddattanii abdii keessan lafa kaaya yaa biyya kennitanii akka salaalee shawaatti zabanyaa amaaraa taatanii jiraachuu yaa biyya keessan asallaa gubbatti koondominiyemii keessa galtee jiraachuu shaashamannee gubbatti zuwaa hin gubbatte jechuudha. Kana godhuuf maal godhuu qabda? Ammarraa itti dalaguu qabda. Qabsoo kana ufii liidii godhuu qabda. Ala kana waan eegin alli kun information sii kennuu hin danda'a miidiyaan hin qabamne waan barbaaddu qofa alarraa fudhadhu. Gaafa ala kana suufa uffatee dhufee teekoovarii godha jedha lakki abbaan biyyaa barkaasii qabsaa jiru as jira. Ati lafa argachuu hin dandeettee meetirii lakka meetirii ho'i irra buusa sadaqaa yoo ka qabsaa'ee taate jechuudha. Yoo kaasitti nama addaan hin qoodin taate yoo ka dhugaadhaaf dubbatu taate dhumata haga dalageen riskii ofii argatee taa'u abbaa biyyaati biyyummaa isaa irraan fudhan garuu siyaasaa keessan seensisin poolitikaa keessan seensisin nama bakka dhufe osoo hin beeyne dhaaba ohii keessan seensisin leencoota akkasii nyaatte agartee jirta jechuudha namni leencoo lataa arge namni leencoo baatii arge namni diimaa nagaa arge jarri kunniin ilmaan abbaa lafaati Oromoo tana itti muuf masjida geessitee charchii geessitee uu jettee iitee ibidda qabsiistee hadiraa gootee ittiin tulleen galuuf hin qorattu ka maaliif hin qorattu mee namni kun hin kijibamoo gara gaggalchee laalu eenyu leencoo baatii eenyu diimaa nagaa eenyu lammaa magarsaa hin jiru afaan Oromoo dubbannaan dhiisa dubbate afaan Oromoo callisiisee calanqoosi geesse in callisin dubbadhu dhugaa qabadhu dubbadhu naman jibbin jibbamaa jibbi naman jibbin jechuun bofa amma dhochuu miti jibbamaa namaa jibbi hattuu itti mi hattuu jedhina ammaan qabe nama akka ODM jedhee maali kaama gurbaa xiinxallaa jedhee mataa caakkaasan namicha mataa caakkaasan ati hattuudha Oromoo miti ati maa'u jedhin amma aso before too late sa'aatii ammaa kanatti Jawaar irra barreessaa agumaa baay'eessa namicha jedhamu namicha funyaan nafaqaa Jawaar ajjeefamuu qaba jedhaara sa'aatii ammaa kana barreessaa jira. Namicha hidhaa jiru ajjeefamuu qaba. Yoo Jawaar du'e maqaa OMN'tiin OMN teekoovarii goonee mallaqa argannaadha dubbiin. Jawaar maaliif jibba waan biriin bara? Taqanaaqaanyi itti ta'e sadaqaa harkaa cufe qalqalloo harkaa cufe an Jawaar waliin gala lakki siyaasaa isaa kan inni Amaara jala shaafadu kana waliin galu. Ani namni an barbaadu raadikaalii barbaadan qorraatii Amaara xiggitti godhe sabab lammoota birii qabatee ka jiraatu barbaadan. Jawaar akkasii miti garuu haa ta'u haa du'u jedha no maaliif du'a namni Oromoo hagana dalage akkamitti du'a si gala dubbiin ummanni kun jibbaa hiddatti qaban takkaa akkasinitti himisan takkaa jaarraa abbaa gadaa qabsaayaa kenna jedhaniin beekan kuni waa sitti mul'isa nama as keessaa kulaalitii qabu keessa nama as keessaa waa killee ho'ees keessaa qabu waa itti maku maaliif guyyaa wanniin gootama jaarraa abbaa gadaa sooressa qofa osoo hin ta'in kileevariidha nama qalbii qabu hayyuudha dhugaa dubbachuuf jaarraa abbaa gadaa hayyummaadhaan warra loleessan caala hayyuudha warra achitti naannawa san lole kennalee dabalatee Abdulqaadiroota Huseenoota Bunoota dabalatee hayyuudha hayyuun Oromoo maaliif hin faarfamne gabbisaa ta'uu qaba dirqama tanan fudhattu warri qalbii qabu jechuudha warri kulaalitii qabu tanan fudhatu hin fudhatu je qofa osoo hin ta'in namoota akkanaa bokkuudhaan mataa dho'inan hin fudhatu qofaa miti si galee amma sa'aatii ammaa kanatti shawaan maaliif baatee qabsootti hin dabalamne jennee iyyaa jirraa miti ka du'aa jiru nuyi diinni nu fixaa jira amaarri nu fixaa at least masaraa amaaraan ta'in ajjaanii jira shawaadha maaliif yoo callifte jarattiin hin galuu fi warra gabrummaa kana experience qabu nu fichisiiftee nu fitte
ammaan lakki jechuu di qabna yoo mara hammaatti biyya keenya keessa isin baafnee achitti isin galchinee Gondar deemtanii deemuu baattanii qulqulleessinee dakana Amaara keessa ari'anna jennaan jechuudha amma before tiilot ምክንያቱም namni keenya du'aa jira amma sa'aatii ammaatti asoo namni du'u kolfuu hin dandeenyu si galee lakki walitti qabdee Wallagga diinan jedhin walitti hin qabin yennu namichi kun Wallagga asoo hin ta'in ummata siyaasaa gubbaa jiru kana ummata maqaa Wallaggaa baatee shanee beekta shanee santu akka jirtuun summi namicha agummaa baayisaa jedhamu sun waan inni barreessu argee miidiyaa jiraa tokko kaayoo maali yoo ta'an warabbal kaaba afaan ingiliffaatiin Jawaar hidhamuun hin mala achi keessatti du'uu qaba akkana jedhee barreessa warabbal kaaba achi keessaa bahuu hin qabu achi keessatti ajjeefamuu qaba jedhee barreessa shanee mee waan birii dhiisaa jiran isuma amma ogummaa baayisaa jedhamu kana yookaan shanee yookaan namicha amma beekan gulummaa ogummaa jedhamu kana ogummaadha maqaan jiraatu maqaa waan kana waan sanii beenu ogummoota kanniin amma ani akka du'an hin barbaadu at least haa jiraatan Jawaar hin dhiisi jechuudha maaltu kana fide aqlii warri qabu akkanatti analaayizii godha maaltu du'a kana guutuu keessa Amaarri haa du'u jetti shaneen haa du'u jetti wayyaanin afaaniin dubbattu yoo barbaade yoo karaa argatte akka namni walitti bu'uuf waan barbaaduuf ajjeesuu barbaade namni dhugaadhaaf Oromoof qabsaa'u sa'aatii ammaatti diina sadii qaba namni dhugaadhaaf Oromoo masaniif garaa qulqullinaan qabsaa'u Oromoo biratti jaalatamaan diina sadii qaba Hacaaluu kana namni ajjeesee bar hin beekamu beektu isin kana wayyaanin hin barbaadde shaneen wayyaadhee abbaa jiraa akaakayyuu jiraa gammachiisuuf yoo wayyaanin instructioniti kennite hin barbaadde ijoolleen ajjeefte sun Oromoo iyyuu taatu kan dhugaa bar shanee duuba moo wayyaani jirama realitiin kanuma dhugaan lafa jirtu kanu hin barbaaddi shaneen ajjeesu shanee wanni barbaadduuf waan amma kaalkuleetii godhan tokko jira biyyi jeeqamee jeequmsa keessa dhufnee taayitaa qabanna jedhanii amanan dhukaasnee qabachuu hin dandeenyu qabanna jedhanii amanan nuti nu amma warra akka kennaa kun akka baalee roobe dhugamaan Amaarri biyya qabatee Amaara irraa hafuudhaan jennee amanan kaamma taayitarra jiru Amaara jarri ammoo Tigree wajjin dhufnee qabannaa jedhanii amanan shanee warri jedhamu kun baraka seenee amanan warri siyaasaa beekutti baara nama kaayar warri siyaasaa galuuf xiqqoo isii akkasitti amanan amma warrootaan isinitti hime kana yoo laaltan akka jiru wanni jarri sheerii godhan waa wayyaanatti jarri kun akkami Oromoo ta'an Oromoo miliyoona 70 wali qabanii Oromiyaa miti bakka maraa qabsu qaba Itoophiyaan jedhamu qabachuu hin dandeenye humna guddaa tokko uumuun dhaaba tokko akka uumamu barbaadan gaafa dhaabni ala kanaa sosocho'eetiin Oromoo walitti dhufuu jalqabde qaata adda bilisummaa Oromoo jedhee jira dhuwaan dhokattuuf iyyuu jalqabde ummata jaanjessiti ummata miskiina kana ka siyaasaan beeyne ka propagandaan beeyne eegari qalqalloo qabattee dhufti qalqalloo namni dide qalqalloo kana ka opportunity jira itti cufe eenyu OMN so OMN hin dhahamu qaba OMN nu tuume Jawaar ajjeefamu qaba isi akkasi calculating jira ana mabaalee roobe Jawaar irratti bu'aa ture Jawaar wayita inni Amaara jala fiigee miidiyaa Amaara gubbaa fiigu namni awwala mataa dhawu akkanatti neutralii ta'anii socho'uun barbaadu jarri kun dhugaa wahiin qaban keessa jira sharriin jira daba jira namni shanee keessa jiru awwala criteria isaa shanee seenuuf akka namni wudu'atee salaatutti kijibuu jalqabu qabdu yoon kijibin shanee qulqulluu mite gurbaa tokko jira Jarmanii kana jira maqaan ammaa faataa'uuf dura hin beeytanii isinuun beeytanii gaafa Hacaaluun du'ee borumtaa jechuudha Hacaaluun du'ee borumtaa jeequmsa ture biyya keessa yaadatan uummanni aare gadi bahee Harargee keessa jedhe shaneedha gurbaan ijoollee teenya ijoollee gammoojjiiti Allah irhamu hima jira naganas beeni ma jira Hararin keessa nama dhume imimmaan bo'ee akkanatti namni Hararin keessa dhume nama 600 ol jedhe wittu masala na'uuzu billahi min shanee jedhe kanas namni shanee tanatti guyyaa lama seen koorsin jira awwala kijibu taankii haganaa saam makiina haganaa yaabban xayyaaraa haganaa argan kilaashii haganaa argan amma kijiba san miidiyaatti gabbaane irra cabsini amma waan akkasiin jettu amma qibaatii ibsattee footoo kaatee laxxaftee
amma waan akkasii naasa maaliif miidiyaa irra gabbaanee kijiba jiraa takka takkaan saaxilaa adda bilisummaa Oromoo killee sagonii ka jirra adda bilisummaa Oromoo keessa as luqqifne adda bilisummaa Oromoo abbaa qaba warra guyyaa tokkocha soo maqaan isaa reediyoo gubbatti hin dubbatamin dhaabetu adda bilisummaa Oromoo jara sanii ka abbaa itti ta'e ati eessa achi keessaa baafnee akka amaaraatti qumxaa jaraa keessatti deebifnee maa'oo jaraatti galchine shanee jennee eegee keessatti mismaara dhoofne sigalee dubbinam maaliif nuti ka dhufne bakka lolaatirraa dhufne wayita lollu amaarallee lolaa turre nu baay'ee akkuma shawaa salaalitan amaarallee lolaa turre asmara bakka beene gaara gubbatti ijoollee ta'e baay'ee gaara marsii hin qabne gubbatti dhumaa turre so wanni shanee shamtuu bakka dhufte kanneen kunaamaa bakka dhufte hin beeyne irratti sodaannu hin jiru jechuudha ummata haasida waanyo Oromoon akka takka hin taane hin barbaadan amma dhaabni Oromoo addunyaa kanarratti akka tokkochi ayyaaramu hin barbaadan qaata keessa seenanii sarassaranii egarii qalqalloo qabatee mini jecha no Oromoon sa'aatii ammaa kanatti ka biyya lolaa jiru Arsii fi Hararge dhumate gabaabaa dubbi nutti makamtanii yoo makamtanii ilaalla guyyaa nutti makamtanirraa isinii barreessina guyyaa kanarraa Shawaan nutti makame guyyaa kanarraa Wallaggi nutti makame guyyaa kanarraa Arsii nutti makame no abbaa qabsaa'ee sadarkaa itti qabsaa'etti argachuu qaba amma leadership qibaatii ibsattee suuf uffattee dhufuun hin barbaachisu analaayizii godhuun barbaachisu analaayizii godhuun amma lafarratti dalaguudha analaayizii siyaasaa xiinxalluun xiinxalli mana keessa deemi ganda keessa deemi maaliif ebaluun bahin jedhe sigale afaan nu hidhuu qabdi nu hidhuu heddi tokkummaa diigama really tokkummaa jirtatama tokkummaa diigama tokkummaa jirtami dhugaa qaban ufitti abdad rabbii keetitti abdadhu jechuudha ufitti baraas mattamaaman rabbii keetitti abdadhu in bilisoomuu baattu amaaris keessa deemee simbitu waa lama jira beeka carraan akka Oromootti yoo bilisoomne akka Oromootti bilisoomuu dhabnu qawwee baradhaa qawwee bitadhaa wannas deemaa ruguddaa qawwee bitattu san waan bitatteef beeki qawwee walaawwaltee fardaan yaabbachuuf miti ka bitattu qawwee ka bitattu goobana ittiin ajjeesuuf amaara ganda keessa deemee siba saasu ittiin ajjeesuuf amaara hidhatee durba kan kee masjida keetitti dhufee sheeka kan kee ajjeesu mataa isaa ittiin facaasuuf bitatta qawwee waloo kan ufamansiisa waan qawwee bitattuuf barreeffadhu wal egarii qawwee bitattu hiikadhu namicha siin jedhe deemi Goojaamirraa wala hiikii kottu jedhin ati eenyu kanarraa hiitu jedhin abbaa kiyya oddoo kiyya qe'ee kiyya keessatti waan an godhu situ natti hima wanjalaan gaafa dalage na gaafadhu jedhin gowwaa miti ergameeti gurbaan waan itti amanu ODM'n sun gowwaa isin fakkaata gowwaa miti gowwaa isinitti fakkaatin rakkoon keessan isintu gowwaadha nama gowwaa seetan namni gowwaa miti namni Fayyisaa Leellisaa goobana ta'a jedhee amana jira Oromoo da kana jirtu kana keessa Abdul Qaadiroota kanneen keessa jira Fayyisaa Leellisaa goobana ta'a jedhee namni amana jira namni mataa keessa guyyaa tokko fide rakkoon keessan onneen qabdanii naman jaalattanii bilisummaan jaalattanii xiqqoo isii qaruutuma isinaaf qaruutuma tana itti micciiraa xiqqoo isii piisaa qabadhaa xiqqoo hidhaa bakka sanbiloon isaan guduunfaachi waan amanina nam tokko namaniin baalee rooba irraa jalqabde namni bilisoome ummata qalbii qabu qofan bilisooma addunyaa irratti gowwaa bilisoomeen agarren nama kokkolfaa bilisoomeen agarren nama kostar qoftan jedhee lafa jala dalage qofatu bilisoomee addunyaa irratti namuma tokkocha ganda tokkocha ka kolfaa nama seensisaa nama gabbaraa gaabii nama uffisaa bilisoome hin agarre ummanni bilisoome ummata callise tokkoffaan kan dubbanne ka afaanuma takka kan dubbanne ima callisu lammaffaa ummata qalbii qabu ummata cakkaanyi sadaffaan. Cakkaanyi afaan Oromootti maal? Mee barreessa.
Cakkaanyi afaan Oromootti maal? Maali cakkaanyi afaan Oromootti? Afaan Oromoo kanaan gara jabeenya sani kun namni bilisoome sadiin tana barreeffadhu. Koostaarraa kan dubban dubbii kan guddisne ka qalbii qabu nama garaa jabaatu sadiin kana qofa bilisoome addunyaa irratti. Biyya feetee ofidde sadiin kana keessa osoo hin bahin bilisoome nama gaabii nama uffisee ka dhufe dhadhaa ibsee ka dhufe ulee qabatee marqa nyaachisee ilil jedhee bilisoome tokkocha nagar. Yoo jiraate biyya kana jedhee sirrannaa barreessa. Nama garaa jabaatu ትክክል. badaa miti cakkaanyiin badaa miti nama garaa jabaatu akkas. Ibrahim jedha ana gowwayu maal jedhee barreesse beektu namichi ODM sun Harargeetti bu'e. Qalqalloon jarri qalqalloo harki 90 Harargee irraa argatti. Warra maraqanutu Jawaarin deeggaraa mirqaanan deeggaranii maali jedhee waa'ee mirqaanaa barreesse. Mirqaanu kana jimaa tuquu isaati barreesse. Jimaa jechuun Harargee tuquu isaati akka isaati. Akkasii angoo miti Ibrahim kiyya. Annama akkasiiti yoo sitti fakkaate dogongorte. Walitti qabamtanii Itoophiyaa, Tigree, Amaara taatanii Oromoo illee dabalatanii nagawwomsuu dandeettan. Akkuma jirtanii Itoophiyaa warra jirtan walitti qabamtanii. Yoo namni nagawwomsu jiraate maybe Egypt. Uummanni kileeveriin addunyaa irraa Egypt. Maybe jara taanee Ingiliizi. Tunni lamaan probably isanuu guyyaa tokko. An nagawwomsuu dandeettu. An nama waa amanu miti. Waan fedhe hotuun natti fidde si shakkaan. Simaa kana Oromoo qulqulluu lakkee hanqunoo akkana no bakka ta'e kamaanatti himta siin jedha. Maalna yoomnatti himi siin jedhee siin jedha. Asoo ati natti lakkootu. Asoo booranticha ati taatu asli Oromoo lakki yoomnatti himi siin jedhan kana siin jedha. Dhaabbatee suuta si xiinxalle duuban si qoradha asoo xiqquma hin qabne jechuudha. An nama intelijentii jaaladha. Nama qaruutee jaaladha. Nama waan amanne jaaladha. Nama waan dhufe harkan dhoyne jaaladha. Abbaa fedhatu. Qureesha jedhaan jechuun maqaallee itti baasee Qureesha san ta'uu importantii Oromoon. Hin saalfatinaa saalan guddatinaa sheemiin guddatinaa sheeriin guddatinaa kun cufti guddifachaa sheemii sheerii kun bilisummaa duuba. Amma walaamoon dhufee biyya keessa fare maaliif dhufte eessaa dhufte suuta itti kun biyya kiyya mataa keessa suuta mataadhaan qorqabbiin dhahii maraafu Amaaratti lafan kennina warri katamaa bulchitan. Amaara jennaan lafa bakka qaxarootti dheeres. Dheeres qarta qaxaroo waggaa 5 irraa deebi'in. Ati maaliif Goojjaamii dhufte maaliif as safarte katamaa xibbataale jedhi afaan Amaaraatti. Bar lafan qabnu lafti hin jirtu meeqoo xiqqoo mabraatiin hin jiru gayaan hin jiru osoo mabraatiin qabaatiin osoo bishaan gayaan qabaatiin lafan kenninu jedhi. Qureesh akkanatti taasifte loltu uun jettu mamalkacha maa dhoysiti jalatti. Abdul Qaadiroo ol dabarse harki marroo wal dhiqa akkas nu gootee magaalatti safarte Amaar. Zagayya hiluu akkasitti Goojjaam irraa fidee roobetti galchee ijoollee. Beektu kan. Masgabuu ma garagalchita. Masgabuu jaalalaa kana ka gubbaa jiru kana garagalchita. Ati lafa keetti irratti barkuun sharriin jedhamu. Sigalee eessa Goojjaamii dhufte maaliif dhufte maal dalayda galii qabdaa galiin kan kee hagam amma nu katamaa pilaanii qabnaa jetta. Pilaaniin nu qabnu yoo nama dhibba kalafa kenni nu taate mabraatiin nama 200 jiraachuu humna hagasii qabaachuu qorataa jira jetta. Bishaan si ga'u qabaachuu qorataa jira jetta. Gatiillee ammoo ixif dirribii jedhan san kafalchiista jechuudha. Yoo ka kennituuf taatellee. Akkas. Amaaratti lafa kennuu jechuun nama birii Goojjam irraa fiddee asallaa keessa galchu jechuudha. Maqaa Itoophiyaa kana jala. Inni Itoophiyaa dallamsi jedhe Itoophiyaa ka honk inni Gondar simata anta warzi timata leeta. Maqaayar. Gondari lafa nu qopheessimee community kennaf barbaadna jedhi gaafadha. Ha? Madrasaa ijaarannamee Goojjamin keessatti nu kenna lafa jedha gaafadhaame. Itoophiyaa mi? Ma Goojjam Itoophiyaa mi? Bichanaan Itoophiyaa mi tima?
akkasii bar dubbiin eega Itoophiyaa taate maqaa no atadha bakka tokko jalatti safartaa Itoophiyaan maan Oromiyaa qofatti safaran walaamoon dhufee Guraageen dhufee Amaari dhufee Oromatti safaran kun Itoophiyaa akkamiin Guraayidichillee dhufa jimaa ofii qabatee kioskii isaa banata achi bakka biyya kan keewoo biyya qabaate achi keessatti lafa barbaanna community Oromootiif jedhin aqli ka qabu ka kulaalitii kana qabu hin jiru Oromoo keessa ka waan akkanaa gaafatu ka kaawuntar attaakii godhu jechuudha ummata dhufee safaruu kana systematically mataa jaraa kana keessatti waa galmeessuu danda'uu qabdan sigala maaliif irraa abiyootiidhaan abiyoot koottaa safaraa lafa Oromoo irratti safartanii hayyamaaf maaliif kuuloon abiyoot hin deeggarti maaliif silteen abiyoot hin deeggarti siingal dubbii lafaati abiyoot hin jaalatanii qalamii isaa jaalatanii fuula isaa maadiyaatis hin jaalatanii miti lafa isinii kenna maddamar jechuun koottaa dammarama bakki itti dammaraman Oromoo ni walli ordari as kaapitaalisti as sila Itoophiyaan tuni maaliif namni gara Sidaamoo hin deemne maaliif namni gara Saawuzii kana maaliif namni hin deemne lafti lamloo isaa gara maaliif Oromoo matara irratti ta'e abbaa biyyaattu dayyuusa abbaa biyyaattu da'iifa abbaa biyyaattu paartii siyaasaa hin qabne shaneen xalafame shaneen hidhame shaneef oppidiyoon bannaan Oromoon hin bilisoomne ummata shanee jedhamu kana bakka agartanitti bokku ummataa yeroo itanii oppidiyoo bakka agartanitti bokku ummataa yeroo itan hin bilisoomtan dhugaa isinitti mal yeroo baay'ee isinitti hin fixu lamaanuu Oromoo miti Oromoon aadaa qaba Oromoon aadaa kaalcharii ufii qaba kaalchariin isaa taayitarratti walin reebu shaneen hangafni jira dura deeman jira dura ta'an jira dura deeman hin qabdu aadaa Oromooti miti Oromoon dura deemaa qabdi malee dura ta'an qabdu dura ta'an jira qibaati meebsatee waggaa 30-40 duruma ta'a kun Oromoo miti kuni aadaa Maa'ooti kun aadaa Beenishaangul aadaa Suudaaniiti malee aadaa Oromooti miti Oromoo waggaa 8 duuba hayyuu wahiitu hin jiru taa'ee duuba taa'ee gorsa gaabii uffate toleraa qajeelaa badada maqaa jira kunniin akka jiru yoo lakkoota waggaa 500 kamachi dura taa'u qibaati meebsatee fuula madiyaatii kana dho'isee waggaa 66 koompiyuutara gubbaa akka ta'e jechuma ta'a akkamitti kana jala deemtaati kun maqaa kan kee qabatee asoo taa'u ummanni kun laal luk maaliif Jawaar hin hidhanii Daawud Ibsaa hin hidhin namni aqlee qabu kan of gaafata namni inni gana xalaallan jedhee propaganda isaa ofirra akka tabee deemu isaami maaliif isan hidhin shaaxiraalle dubbiin bar shaaxira kun wata akka kan fidden beekan kun akka xajjii ofii dhuguuf xurata afasi gale hin beeti jira ka fiigee qabu ka ari'ee qabu kana ka dheessee jalaa bahu kana qabaa jira kun rakkoo hin qabu kun xajjii ofii argannaan akka nama hinuu goonee sosoraachifnaa jookkaadhaaf eegarii kenne damooza isaa keffallee achi teennaan lammaa magarsaa kana dhaqee achi dubbate isa hojii wanni waan jira dubbatan isaa waraqata irratti televezyiina irratti mul'isin kana warra mashana hidhan kana gadhiisan barboodde beetu kun maal godha kunniin qajeelaa tureelaa naa mini argale warra soitu hin beetu kunniin amaaroo ita garteen fincooti ka dhiiga qabu kana hin barbaadan ka dhiiga qabu ka bu'aa ofii beeku ka na dhiiga bakka bu'e kana hin barbaadan kun dafee dachi baduu qabu kun wanni inni haasa'u Oromoo bulchiti jedha Daawud Ibsaa kun gadi bahee Oromiyaa inya andim ጊዜ እንገነጠላለን አላለም ጀቹ ኢሳን ማገምቱ ቤተም ያስረት ተከተከበረስ rakkoon Oromoo waa investigating gootan nama jalan buutan hin basaastan awwarra Oromoo fin jedhu kana jala deema suutaa gadandeetti bakka ciisee maalaasa ka'ee maalaasa bahardaari wayita deemu maalaasa wayitaas nu garagalu haga kana basaasutti barbilisummaan fagoodha hoo gir no wayita ciisu maalaasa yoo dandeette Amaara of fakkeessitee teettee wajjin shaayii dhugu namichuma isa basaasu namicha kana basaasu kasiin deema jedhee si duree bookana isaa dhufu waggaa 5 irraa eessa ture waggaa 10 irraa eessa ture eessa dhalate eenyu wajjin barate eenyu wajjin dalate biyyi isaa kam abbeeran isaa eenyu akaakayyuun isaa eenyu warri sun qorqabbiin jiraa maali biyyaan jiru kanatti mucaa tokko gurbaa tokko jira Hussein Cirri jedhama akkuma jiru warri isaa dayyuusa arda sa'aatii ammaa kanatti sa'aatii Oromoon Amaara jibbite kanatti mana Amaaraatti nyaata ijoollee Amaara wajjin deema
biyya London keessa Hussein Cirri jedhama qarcabbee roobetti dhalate. Qarcabbee gabaabaa tokko dhokatee deema afaan Amaaraa malee afaan Oromoo naasu. Asoo qalte asoo siin qalte. Qorqabbi du'e abbata akkas buleessata akkas zarii akkas. The use of Jane takkan ta'u bafisu. Amma kun bakka wayiitti dhufee liidera qabsoo wahii yoo ta'e just imagine waan Oromoon taatu bakka sanatti community tokko yoo inni liidii godhe maal taati community sun maal ta'a? Ashkara zarita ashkara abbaan isaa ashkara dargii ture. Abeet qoomete baqanya Amaaraa baatee deema. Qabalee afaan Amaaraa dubbata abbaaleen kazarna. Argitee dheeraa jira duniyaa tanarra gabaabaa jira. Dayyuusa jira Qureesha jira. Wanni maruuta qaaraan dhiira jira durba jira. Samii ardi kanuma dubbiin rooba oola akkanumaan akkasii bara adii gurraacha everything taqaaranii qaba. Addunyaan tun wal nyaachuuf uumamte irra deebi'uun isinitti himuuf akkatti addunyaan uumamtetu Oromoo hin galin waa eega samii gubbaa waa eega amma achi dhufu Dajjaal Mahdi Isa ibnu Maryam eegari qiyaama dhumate barreeffame jira bara. Wanni programan deeba wanni maru bagimmitaa dila. Amma achi liideriin Oromoo hin dhufa ka jedhamu hin jiru. Shaamii dhufa, eessaa dhufa, Sooriyaa dhufa. Uf keessaa baase. Liiderii wayituu hin jiru uf keessaa baase. Waan eegin wanni eegdu hin jiru. Zamanni zamana wal nyaatan ka nyaatu qofa jiraata. Ati dhugarratti nyaadhu ka kijiba ittiin dabalin. Dhugaa qabadhu nyaadhu diina kan kee. Warra nyaatamus ammoo gafarsamoo ati leenca. Deeromoo hilleetti waraabessamoo karkarroo filannoon keeti. Bakka filannoon keeti. Kam ta'uu barbaadda. Dimokiraasii jechuun kana bara. Hin nyaatamoo jetti akkamitti nyaatamaa? Qurxitti nyaatamoo, kitfootti nyaatamoo, xibsitti nyaatamaa yoo filannoo nama sii kennu keessaa filannu. Moka keli akkuma jiru. Sabni dayyuusni bilisoome hin jiru. Sabni kolfaa bilisoome hin jiru. Sabni gowwoomaa bilisoome hin jiru. Sabni arjoomaa bilisoome hin jiru. Hin jiru. Haga diddaa jalqabdutti. Diddaan maalirraa jalqaba? Karaa cufuu callaa miti. Makiinaa tana har'a ijoolleen awaajjee hin oofu. Itti qollofee ciisuu deemee masjida ofii deemee salaatu. Diddaa kunu. Har'an barsiisu diddaa kunu. Waan dandeette. Yoo poolisii taate hin dhukaasu ijoolletti. Diddaa kunu. Namicha dhukaasisiin jedhu sayyoo dandeette footoo kaasu galmeessu galma jaalalaa gubbatti akkanatti nafu abiyoot hin kutaa abiyoot. Baay'izawee gaafa abiyoot kutuu nama baay'eeddu namni siyaasaan isinii galee gaafa abiyoot kaasaa'ee hagos biyya gadhiisee deemu gaafa paartiin isaa diigamu gaafa bilxiginnaan diigamu nama baay'eeddu. Maaliifi dhaabni wayyaaneen tun hattuu maafiyaa baay'ee uumte. Warri OPDO kana keessa jiru akka jiru maafiyaa. Warra at least yoo nama ajjeesuu dhabe ka mallaqa guddaa hati. Wayita hisaabni dhufu gaafa haalli kitaabaka kafaa binafsika al-yawma alayka hasiiban dhufu dubbii guddaa. Baay'inallee qabdi jirattiillee. Kun Keeniyaa kanaan badaa, kun maaliin badaa, kun Suudaaniin badaa, kun baharatti uf naqa. Haala kanatti uummanni wal cafa biyya keessatti maaliifii qulqullaa'uu qaba. So nama amma ummata azaagodhu barreessuun importanti. Suuraa kaasuun importanti. Gosa isaa lakkaa'uun importanti. Eessaa dhufe gosti isaa eessa nama eenyuti ebalu beekuun barbaachisa. Nama amma masjida keessatti imaama ajjeessisu. Nama ijoollee daa'ima garbuu keessatti ajjeessisu.
kana ol wanjalla addunyaa kanarra hin jiru nama haadhaaf ilmoo waraana amaaraa fidee waraana amaaraa gondarirraa goojjamirraa fidee warra aranguwaadee bicha harkarratti maqaa makkalakayaatiin hidhatu fidee ummata kenna citaa keessatti ajjeesisu maqaa isaa galmeessuun importanti ajajaan asallaa ajajaan waraana kana eenyu maqaan isaa ka gaafa akkana shaashamannetti waraana ajajeen ka awdaayitti waraana ajajeen akkanatti deema malee girrisaan deema mataadhaan deema waan jennuuf kanaaf lukaan hin fiigina mataan fiiga eenyu waraanni kun rejimentiin isaa maal jedhama waraanni kun gantaan isaa eenyu ajajaan gantaa kanaa eenyu ijoollee waraana keessa jirtan maqaa jarattii tanaa galmeessuu dadhabdan dhukaasuu dadhabdu sodaattee akka Mustafaatti amaara 5-6 ka waraana keessa jiru ajjeesuu dadhabdu maqaa galmeessuu dadhabdan akkana akkitti dalagan maqaa jara ajajaan guyyaa kanaa ebalu security halaafin guyyaa kanaa ebalu gantaa ajajaan ebalu ka dhukaasee ajjeese ebalu akkasin beekama gaafas gantaa kana keessa nama kam tura nama 9 keessa ajajaan eenyu gabramadiin jalatti eenyu namni xiyyiitiin gaafa dhuka'u galgala wayita galtu lakkaayama eenyu xiyyiitii hagamii dhukaase warri xiyyiitii lakkooytanillee masgaba jaalalaa gubbaa kaaya namicha dhukaase dubbii nasbee ajjeesee nagayaan qooma dhiibee gari xayyii dhuguu hin danda'u si galee ijoollee waraana keessa jirtan ijoolleen sikuriitii dahininatii keessa jirtan waan akkanaa kana galmeessa masgaba jaalalaa gubbaa buusa ispeeshaalii nama ajajaa kana ka dadhabanii wayita mara baloo jedhu kana ka olii gaffii fiiguu kan maqaa isaa suuraa isaa biyya inni itti dhalate yoo gosa qabaate gosa inni itti dhalate wafzarraashii yoo ta'e wafzarraashii biyya kamii akka bakka dhufu masgaba jaalalaa gubbaa gaafni hisaabaan dhufa addunyaa tanarratti hisaabni jira gaadaafiin waggaa 42 wayita bitu irra guddaa amanamtoonni isaa gurraacha chaadii dhufan sabhaa bakka jedhamu liibiyaa kana qaccee liibiyaatii dhufan sabhaa makiinaa maafiyaa aslimaa mootummaan addunyaa kanarra jiru irra guddaan isaa warri filamiin kun warri filannoon barbaanne kun maafiyaas ta'ee bulchan maafiyaadha sikuriitiin isaa sunniin mastawatiin isaanii gurraacha mastawatiin gurraacha yeroo mara nama sodaachisuuf yoo barbaade akkana dhuftii keessan ittiin agartuu inni si argaa sibira ga'ee mastawatii gabbuuset ijasitti babaasee deema yoo barbaade liibii makana adii kana abbaa biyyaa kana suuqii balbala duratti waameetuma kabakka balee dhadhahee bakka quwwaa itti mul'isee biraa deema akkana ittee sodaatte jedhas gaafa yeroon dhufe maaltu dhufe gaafa sa'aatiin ga'e nama gurraacha kana liibiin yoo xiqqaate nama 2,000 fixxe jirti namoom gurraachi ta'e maaliifi amanamaan gaadaa fi adii osoo hin ta'in abbaa biyyaa osoo hin ta'in daalacha biyyaa osoo hin ta'in gurraacha ture sikuriitiin jiraa gurraacha ture dahinnatiin jiraa gurraacha ture namoonni manni gaggaariin dalagamee fi galan gurraacha turan gaafa sa'aatiin dhufu gaafa sa'aatiin masgabni jaalalaa gabbahu gurraacha waan jedhamu mucuq asoo inni ana leebii liibii minimni yalla liibii biloo nagare yani ramim gola dubbiin katara amma wayita nama ajjeeftu dhiigaddanfa ati amma siif basiita namni sin agarre dhooyte buufte garuu namni waraana irratti xiiqii qabata waraana ajajaa waraanaa abiyooti irraa jalqabee lammaa magarsaa irraa jalqabee shimallis abdiisaa jinnii abdiisaa kanneen qanyuuree moo maal jedhanii maqaa jira qanyuurota kanarraa jalqabee namni xiiqii godhataa deema egarii xiiqiin kun gosatti tara dubbiin katara abbaa kiyya ajjeeftee ilma kiyya ajjeeftee zarii kiyya fixxee an kasi jaaladhuun minim aynat andabatee linya sa'aatii eeggadha chaansii eeggadha mataa kee baqaysuuf gurra kanaan si galchee asiin si baasuuf chaansii eeggadha carraa eeggadha gaafa carraan sun dhufe yaa wayila keessa deemta in dhufa carraan duniyaan tun isoola ba'u maqaayerno yoo argitee jiraatte aduun wanni marinu wanni yuunivarsiitii kana keessiru jiiniin zoora dachiiniin zoorti wanni maruun zoora bara maashinii kana maashiniin addunyaa jiru xayyaaraa baraaruu kana keessa ishkarakkara ይሄ ማለት ይቀያየራል ማለት ነው በቃ ተቆንታው ይጁ ሞተር hinsocho kana jechuun injijiramta jechuun abdii sana amma boriiftaan ari'am takkala uumaa already kute abeebeen already qaata bakka 4% haga abiyooti dhufe kun deema akka deemu kanarraa yuun baratta wanni marruu akka bakka tokko hin ta'in
Sigala. Duniyaan tun si harkan jirtu karuulii godhu jira abbaa qaba ka uumame ka uume jira karuulii godhu ka abbaa barbaade shoomee abbaa barbaade kaasu kaasaa'e abiyoot kaasaa'e kana bar fatanaaf fide rabbi amaarticha of zarraashii bakka inni dhufe namni hin beekne kana bar fatanaaf fide rabbi so waan godhu dandeettan godha akkamitti salaalee shawaa kaafnarratti dalagaa akkamitti dingishee zaranyaa shanee wallaggaa keessa dhufte tana ta oromoo himatu tana akkamitti tana systematically qabsoo keessaa baafnee oromoo tokko goone bakka tokko walitti dhuftee liidarii of keessaa baafatte oromoo islaama jaalatu oromoo kiristaana jaalatu oromoo waaqeffataa jaalatu akkamitti liidarshiip irratti baafnarra dalaga akkas dubbiin zaranyaa miqqanyaa ammumaan kaballee akkuma amaaratti of keessaa baasuu qaba kaslaamummaaf maqaa jaarraa abbaa gadaa kaasuun barbaada kaslaamummaaf maqaa waaqoo guutuu kaasuun barbaada kana kana ka jara caala qabsaa'ee namicha jara caala qabsaa'ee guyyaa tokkocha maqaa jaraa kaasuun barbaanne kanniin booksi qabsoon beeytu hadhooytu malee hin ta'u kana bakka mataa akkas osoo hin ta'in salphachiifnee saalfachiifnee qalqalloo isaa mataa gubbaatti gaggoone goojjamitti erguun impoortaanti jechuudha. Seriously yoo taane yoo seriously taane qofa bilisoomuu dandeenya. Bakka maratti nama balleesse no kanaaf sin fidanne jettanii micciirtanii walgahii keessaa salphistanii baasuu gaafa dandeettan. Propagandaan haqa wajjin dalaga. Haqa qabaachuu qabda. Haqa wajjin dalayda propagandaa yoo dalayda. Yeroo maraa haqatti injifata. Nama hagamiin shaneen tun kufte. Nama hagam awwala. Shanee har'a opiidiyoon itti fayyadamtee ittiin dhahaa jirtu kanullee deebistee ittiin dhahaa jirtu kan nama xiqqoo marka shanee kana hunda galche. Maaliif dhugaa jiraa turu isa? Ardhallee warra Jawaar irratti dhokatee barreessu jira. Jibbaa qabdi. Jibbaan ammoo dhukkuba kaansarii si keessaa bahuu hin danda'u. Hajjii dhayxee sirraa dhiqamu jibbaan. Iyyerusaalemiin dhayxee sirraa badu jibbaan. Bakka si wajjiin uumama jibbaan kaansara bada. Sunniin qabsoo keessaa bahu. Dubbiin kanu. Ijoollee wallaggaa miskiinni baay'ee jira ta qabsoo tana barbaadu. Dhiigallee hin qabdi. Amaarallee hin jibbite kuma kenna. Jara san akkamitti naxxallee shanee keessaa gororroo maal goote beektu cirraa shabar. Qabsoo Oromoo tana fidanii dhaaba keessa galchuu barbaadan akka warra sibaatan gaasitti. Bara ajaa'iba bara. Kaayoo jechuun abaawoodha. Abaawoo jechuun kaayoodha. Oromoo jechuun abaawoo. Eenyu jedha. Midhaa gabbaante sila abaawoo. Abaa'oo ka uume gara nagar jira. Orjinaalli sunniin dhufanii nuun haa jedhan. Okay, minum chigreedha. Ati warra take overii godhe. Shaneen abaa'oo jala dhokatti. Remember, Amaarri Itoophiyaa jala dhokata. Lamaan tun gaafa sii gale wayyaaneen sibaatira gaafa jechuudha. Hawwaat wayyaanee jala dhokatti. Sadiin tun sii galte siyaasan egarii siyaasaa baratte jechuudha. Kun beezikiidha. ويتنزي ليبوش حطوا تبيل فتتون حزبا ويانا هرنتي مالي في ويانا تجري مرجالة ويانا جرامتي ويانا أولا تجرم تجرتا دمت ما تنجرا بدي سكسسفولي تقول أبدي قرو مكاجرا كرولاك أكا الدبلسوما أوروموتي الدبلسوما أورومو جرم أورومو مرتو ريفتامي أكاسي تيك أوفري TPLF ما في نفي تيك أوفري قولي ومني أما تجري في ريوتي كويانا دي قرون دي كتجري كTPLF إن ديجر اللي يأتي ويانا اتكاف تسيتكا مالي في ويانا نسون ورا أولا دي ويانا يجون ددا يجون ددا فعلا قبل ما أمة جراك هيدا تكا أولا يجون أمة رايا سيقالي إيجاري إنو تيك أوفري قولي سبحات نقافة TPLF ما فيها تنين تو تيك أوفري قولي أما مال سنجران TPLF يجون ويانا دا ويانا يجون TPLF سنجران أشجران نقطة حتى نيرو مرا قول قصو قد تكاسي كيسين شنين الدبلسوما أورموسو قتلال قولك كيس حتى ما في أمتا هرو قدرو قفا ولك أمتا ماو أورمو ينتيني رقودان جرا أمتا بالا فاجنين كونين أتشي كيس قولك سن كيس أتشي كيس سهر كيفني بافني ها جرا جرا سوداني جرات ديبسني أورمو والقهول إمبورتان نمبر 1 أكما أمارا إثيوبيا كيسا بافني قوجامي تقوم تايسا كيسا ديبسني وكتشو ننجرو زمن قد يتسرات المستقيم من قبادين أسير الدلقون برباجسا
bakka wal geettanitti shanee qalqalloo wajjin agartan qalqalloo wajjin karaa ta'een dhayaa ofirraa ari'a. Lakki kun ka wal gahii Oromooti jedha. Mallaqa guuramu kana akka gandaatitti guura. Akka Oromootti yoo guuntan koomunitii jettee maqaa koomunitiitiin shaneen qaata dur wal ijaarte sanii maqaa koomunitiin dhuftee isin saamti. Special ijoollee Jarman miskiina takka argee jira amma maqaa koomunitii mini jecha. No. Koomunitii illee ufumaa dalagadha. Koomunitiin isa ola baay'inna. Koomunitii faranjiin kan isin taqabbaltu nama baay'ina laalti. Asoo baay'ina qabdan federaalizimii asirraa baradha. Akkamitti akka qabsoon deemtu asirraa faranjiin nama laalti. Jaraa waa kafaluuf nama hagam isin jettiin mee masgaba keessan kan jaalalaa as kennaa ittiin. Isin nam kum taatanii shaneen nama 50 akkamitti isin liidarii isin taate. Shanee 50. Shaneen nam 50 tartu. Arge namicha jaarsa tokko kan maqaa koomunitiitiin arrii qabu tokko sun amma shaneedha. Eeggadha shayxaan akkasii shanee jechuun shayxaana jechuun shanee. A'uuzu billahi min shanee wa min ash-shayaaxiin jedha. Bilxiginaa OPDO shanee kunniin diina. Oromoon akka Oromootitti kaas bahu dhaaba mara jaraa mulqate killee keessaas bahee ka jiraate qofa. Kana isiniin jechuu barbaada. Akka isiniin afeerree Oromoon yeroo baay'ee West taayimii godhaa jirtanii haasawa beeytan natti fakkaatu namni beekoo jiraate qofa hin seensisa. Namni hin beekne nama baay'ee yaalee akka haasawaa barbaadanii wal yaale successfully ta'uu dandeenye sa'aatii ajjeeftanii kun kan internet hin qabnetti ergaa kun haasawuu hin beeknetti ergaa. So asuma irratti dhaabna. Ani maalitti amana beektu dhaabni kun ideoloojiin isaa maalidha? Dhaabni wahii yoo dhufu taate ideoloojiin dhaaba kanaa maali? Maaliin ideoloojiin isaa maal qabatee dhufe? Manifestoon isaa maali? Yoo biyya ka qabatu taate misaali maal nu heddu? Baay, assalamu alaikum warahmatullahi. Nagaa baala jirta fayyaa? Nagaa. Dhugaa dubbachuudhaaf galatoomii waan baay'ee dubbattee garuu uummanni keenya yeroo haalli nutti mijate silaa erga dubbachuu jalqabdee bara 3 moo bara 4 hordofan turaadhee garuu wanni dubbachuu jirtu kun uummata keenya biratti gadi bu'ee maaliif uummanni keenya irratti hin hojjenne? Uummanni keenya waboo adda bilisummaa Oromoo maali dhugaa dubbachuu maqaa shanee ammaatti baantu kanaan uummata keenyatu dhume. Bakka Oromoon jiru hundumatti shanee jedhanii nama ajjeesan. Indagaamami. Bakka shaneen jiru bakka Oromoon jiru hundatti shanee jedhanii nama ajjeesan. Uummanni keenya paartiilee irraa qabso bilisummaa eeguurra walaa adda bilisummaa Oromoo walaa shanee paartiileen Oromoodhaan Oromoo hin bilisoomsu dhiiroo. Itti dhume malee Oromoon itti du'e malee Oromoo hin bilisoomsan dhugaa jette dhugaa lafa keesse amma obdiyoo raayillee naannoo Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa barateeti shanee ajjeefne shanee akkana goone shanee irraa meeshaa hinne jedhee dubbata dhiiroo gadi bahee maqaa shanee tanaan uummanni keenya dhumaa jira shaneen tuni baduu qabdi dargaggeessa keenya akkanuma shanee jedhanii ajjeesan galtuma Oromoo tahe paartiin Oromoodhaa Oromoo hin bilisoomsu dhugaa dubbachuudhaaf qawwee kan jedhaa turteetaati maaliif nama akka obboleessa qabuun akka ilma beeraa qabuun akka itti dhiyeenya qabuun maaliif qawwee takka boombii takka maaliif itti miine dargaggeessi Oromoo waan akka qullaa karaatti bahu kuni maaliif hin hidhanne shaneen ofiifuu of hin bilisoomsitu shaneen kan bilisoomsu yoo taate qeerroo Oromoo ilmaan Oromooti adda bilisummaa Oromoo maalii Daawit Ibsaa maalii Abdaa maalii jedhan kanallee kan bilisoomsu ilmaan Oromooti malee kun ofiifuu hin bilisoomu obdiyoorraa bilisummaa eeguun qabu nami keenya shanee kana maaliif balleessuu dide mootummaan akka kiyyatti uummata Oromootiin ajjeesuudhaaf uummata Oromootti balleessuudhaaf waan sirrii dubbatte dhugaa dubbatte amma maali bakka Oromoon jiru qofa bakka dargaggeessi Oromoo wallahi dhugaa dubbachuudhaaf baalee roobe magaalaa Caffaa Hamzee keessa ati mataa qabattee Oromoo urgootee deemuu hin dandeessu shanee Oromoo isin jedhanii si ajjeesan si hidhanii dhabama si godhan Oromoo dubbattee waan Oromoo urgaawu godhattee deemu
hin barbaadan si ajjeesan siidhan qabama siidhan manaadhaa keessatti namni si hordofu hin jiru shanee siin jedhan baay'ee nu rakkisan jechuudha. Uummanni Oromoo bakka jiru rakkataa jira. Shaneen diina Oromooti. Obbujii wanni shanee balleessuu diddee uummata Oromootiin ajjeesuudhaaf. Uummanni Oromoo ati dhuma dubbatta bara sadi moo bara afuritti kana hedduutti yeroo haalli nutti mijate si hordofna dhiiroo. Haasaa keetirraa hin gammanna. Si galatooffanna si jaalanna garuu uummanni keenya qabatamaan lafatti hojiin isaa maaliif zeeroo ta'a? Boombii takka shubbutii takka dhiiroo qawwee 8,100 bituu jira bara uummanni keenya ga'e. Maaliif boombii takkaa fi qawwee takka maaliif dargaggeessa karaatti bahee karaa cufu kana boombii takkaa fi qawwee takka akkamitti bitamuu dhabe dhiiroo? Maaliif woboo maddi Harargee kana maddi maalii kana asirratti woboo qaama keenya woboo maallaqatti baafna yaa'ee woboo ofiif hin bilisoomne woboo bosona keessa jira woboo nama hin bilisoomsu. Hin galleef uummata keenya kana inuma dubbatta qabatamaa irratti hojjetamuu qaba. Uummanni Shawaa immoo hojii barbaachisa. Laazim irratti hojjetamuu qaba. Ijoollee Shawaa kun rafeera. Oromoo dhumaa jirti warra tuulamaa rafee jira. Oromoon baadiyyaa keessaa dhufee lafa magaalaa Finfinneetiif waan dhumuuf jiru isaaniif malee warri baadiyyaa waan irraa qabu hin qabu. Oromoon Shawaa dammaqi bilisummaa obbidiyoo irraa hin eegin. Kafaa irraa hin eegin. Talamaffaadha biyyi Itoophiyaadha hayyoota Oromoo hamma kabajannetti biyyi Itoophiyaa san balaaleffachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruuti. Juhaar Muhammad kabaja dhabeera. Hayyuun Oromoodhaan namni maqaa Oromoo dhahatee dubbatu Amaara biratti kabajaa hin qabu. Yoo hin jaalanne yoo hayyoota keenya hin kabajne yoo artistii keenya hin kabajne ilmaan nafxanyaa kanaan adda bahamee jiraatamuun hin danda'amu. Kanaaf illiti warra beekaa warra waan kana atama jettu kanatti amanuu dhabne san baasutti deemaa jirra. Yoomuus hin kabajju kana beekuun isin ijoollee walloon beektan jedhee amana. Amaarri inni kabajjoo itti siin asirra. Umrii kan kee jara gabroonfattee qofa si kabajji kanatti amana jiraadhu baakii galatu. Thank you. Ijoollee walloo tana wajji argu. Dhiira. Namni dhiira. Mee anam maaliif dhiira ka? Dhiira kalas dhumata. Uummata jayna dhugaa dubbachuu. Oromoo hasharaata akka jirtuun kana keessa namni jara ga'u jiru. Qawweetti amanan, qawwee bitatan, kennaan guddaan jara biratti qawweedha. Kun amma ila amma laal Oromoon akka barattaniif amma isaaf amma riipilaayin godhina namni kuni hubaa intala jechuu intal Harargee kun amma dijitaal wayyaana jedhama baradhaaf duraaf laalaam amma laala akka barattaniif isiniif amma wanni kana osoo bilookiin godhin isiniif mul'isa feesbuukii kana seenaa laala amma maqaa isii barreessee booddee investigeetii godha haga osoo bilookiin godhin UBA intala jechuu akka itti barreessite laal akka dijitaal taate maaliin beeyta intal jettee barreessite intal Harargee Hasan argitanii maqaa akka itti barreessite maal jettee barreessite arusii jette oduu malee arusiin jedhamee barreeffama Oromoo taate inni tafa arusii oduu malee bu'aa jechuu isiiti. Bu'aa tokko hin qabdu Jawaar hadu'u jettee barreessite. Eenyu kunam dijitaal wayyaane dha nama birii miti kunam. Investigation seentaatam amma bilookii taata jechuudha. Amma fasirratti shayaaxiina ta'uu hin dandeettu amma jahannami kutteertu.
baasee jira. Baasee jira. Qabee kamee maas gubbatti. Ayidallam gosa guddaa arrabsiteeti miti nama tokko arrabsitee as gubbaa taa'uu hin dandeettu. Sakandii takkaaf. Kuni qabee kamee. Badhaadhiin na Itoophiyaa jedha. Badhaadhiin na beekootu seen onnee qabda. Ilama digital wayyaanee baay'ee as keessa jira beeka. Badhaadhiin na Itoophiyaa jedhee wanniin isaa piroofaayiliin isaa Mallas Zeenaawi ofirraa qaba. Dhaala kanallee jala seena. Kareef isiniin jedhe san beektu waa qoradhaa waa basaasa. Waa basaasa kokkolfaa basaasa yeroo tokko furmaanni maalii haa jedha. Kunama shukrii waaritu furmaanni ammatti qeerroo qarqaaru qawwee bitachuufiif gandatti jechuudha. Gandatti qawwee bitattee qawwee kee walaawwaltee dhukaasa baratu ka amma ka sa'aatii ammaatti diddaan ittuma fufa. Amaararra waan bitin waan nyaatin makiinaa isaanii yaabbatin qabsoon akkana baramma takkatti nyaatamtee qabsoon boriif taanetti ji'a amma akka OMN gubbaa bahanii ji'a lamatti torbaan lamatti abiyyiin deema kijiba kun. Si galaa dubbiin kijiba jarruun beeytu siyaasaa kana. Amma amaarri lafa qabatte beeta mangistii qabatte baankii qabatte taankii qabatte kana achii kaasuuf is take time my friend. Wanni akka safaaxatitti lafa buufte gad jedhanii fuudhuuf namni duydiru qubu sa'aatii dheeraa deema. Maybe waggoota dheeraa deemuu mala. Wallahu aalam. Garuu diddaan itti fufuu qaba. Abdii osoo hin kutin diddaan itti fufuu qaba. Sigalee amma akkuma amma iyyinee hooy jennee Oromoon callaan kasaloo Oromoon kutaa 11 waliin galin kutaan lamaa lolee abiyyiin taayitarraa buusaa warri siin jedhu warra si fichisiisuu barbaadu kijiba kun. Gaaf durii bar wayyaaniin ka buute Oromiyaan akka jiruun kaateen eegarii Sidaamaa dabalattee Amaara dabalattee buute. Quba qabdaa kan. Hatta guraa gelleen akira zarmaa jettee itti makamte quba qabdaa kan. Mootummaan tokko ka bu'u Oromiyaan guutuun at least itti walii galuu qabdi. Achirrallee eega jarri buutallee warri take overii godhu qophaahee jiraachuu qaba. Yookiin OPD omatu qaama dhiqatee shaaworii seenee mataa ciratee sitti deebi'a jechuudha. OPD Amaaraa ta'ee OPD kan ta'e. Si gala dubbiin amma si gala siyaasan akkasi. Namni Yaayyaa Bashiir jedhamtu kuni bahii deebi'i follow godhi follow waan jedhamu jira. Kaameraan qabdu. Abdiisaa Gadaa warri fibii kana arsii malee maaltu iyyaa Jawaar ajjeefamuu qaba. Anaa majalla isin godhadhattee teemmati miskiina sibiilokii isin godhu investigeetii godhamtaati. Investigatii waan jedhamu jira. Filannoo Tigraay waan isin dinqisiisu amma Tigreen silaa humna qabdiimi. Amma silaa Tigreen humna qabdiimi. Akkamitti dalaga seetan poolitikaan kun. Amma Tigreen nu saamtee humna qabdi haa meeshaa qabdi. Hidhannoo qabdiimi. Shaamees. Hidhannoo qabdi humna qabdi. Garuu
gaafa baankii irraa dheessite gaafa taankii irraa dheessite humni kan kee immediately laafaa jechuudha. Sigala immediately laafa. Amma mootummaan kun wayyaanee asoo dhahee hin injifata. Ati gaafa mootummaa taatu meeshaa liqeeffattaa liqii loluu dandeetta waggaa baay'ee. Xiyyiiti liqeeffatta, taankii liqeeffatta, baankii liqeeffatta. Waa baay'ee liqeeffatta maqaan mootummaatiin waan jirtuuf. Sigala Tigreen ammoo galiin waan qara qabdu san sharaftee xiyyiitiin bitti malee galiin qabdu. Wayita taankiif baankii harkaa qabdu katara malee amma katara ta'uu hin dandeettu jechuudha. Tokkuma irratti maaliif hin hojjenne addaan baasurratti maaf hojjetta? Habtaamuu Guutama. Addaan baasuu jechuun maal jechuudha? Hattuu ani bar hattuu qofarratti hattuu xinxalle hattuu irratti xiyyeeffadha. Hattuu shawaa irratti hin xiyyeeffadha. Hattuu wallaggaa irratti hin xiyyeeffadha. Shanee which shanee. Hattuu arsii irratti hin xiyyeeffadha. Hattuu waan jedhame irratti dalagaa. Baakii addaan baasuu minaamin haala qarree poolitikaan isaa guchaan hidhinaa isaa xajji xaxxaabbate. Hattuu yoo ati taate hattuudha dhumate. Shanee yoo taate hattuu hatamma as keessa jirtu gabaabaa dubbiin. Namnummaan haga kiyyaa tokkummaa Oromoo irra dalagu jiraare. An hattuu irratti xiyyeeffadha. Hattuutu dhukkuba. Waan nan jedhu kun waan hin galleef. Hattuun hin jaalattu maaliif namni marri guruupii qaba. Akka isinii galu annam tokko nan ajaju dhugarratti dubbadha. Hubannoo siyaasaa dhabuuf warra shaneen dhaabni kun jijjiiramee biyya yoo qabate jedhee yaadu jira. Hubannoo siyaasaa dhaburra. Warra abdii kuturra nuti dhaaba ta'uu hin dandeenyu jedhee shanee jala hiriira jira. Abdii kuturra. Warra waa eegusan jechuudha. Warra waa samii kana gubbaa Rabbiin Jibriiliin nu ergee Jawaarii birii nu erga jedhee amanu. Warra abdii kutee jechuudha. Warra mataan jiraa daamee jite. Ani warra sanii bite. Ani hattuu baalirrattiin duula histirii kiyyan beektu malee ati. Gammachuu maalii maqaan kan ka'e? Histirii kiyyan beekne. Sigalee hattoota baalirraa jalqabeen. Hattoota Harargee, hattoota Shawaa, hattuu Wallaggaa, hattuu yoo taate hattuu biratti dhumate. Gabaabaa dubbiin. Ati yoo of durallee hatuuf sochootu taate of course an diina keeti. Warri amma sheerii walii godhee namni kumaataman jara laalu kun warra guruupii qabu. Irri guddaan isaanii shaneedha. Aktiivistii Oromoo fakkaatanii shaneedha irri guddaan isaanii. Nun beeyna si galaa dubbiin wal beeyna nuti. An sanii miti yoo dubbiin si deebi'e jechuudha.